Komishiniin marii biyyaalessaa milkaa'ina ajandaa walitti qabu naannoo Oromiyaatti gaggeeffamuuf qaamolee qooda fudhattootaa waliin mari'achaa jira. Marii gaggeeffame kana irratti qaamolee hooggansa mootummaa naannoo Oromiyaa sadarkaa adda addaa irra jiran dhaabbilee siyaasaa, hawaasa siivilii fi qaamoleen biroo hirmaattota marichaati. Mariin biyyaalessaa adeemsa kutaaleen hawaasaa adda addaa fi qooda fudhattoonni sadarkaan jiran waliin ta'uun ajandaawwan bu'uuraa fi biyyaalessaa ta'an irratti hirmaachuun garaagarummaa yaadaa mul'ataniif yaada furmaataa maddisiisuun waliigaltee irra ga'uuf tattaaffii taasifamuudha. Kallattii waliin jireenya duree biyya kanaatiif mariin biyyaalessaa murteessaa waan ta'eef komishiniin marii biyyaalessaa qaamolee hawaasaa adda addaa waliin marii gaggeessaa jira. Biyya ceesisuu keessatti mariin biyyaalessaa amma gaggeeffamaa jiru kun murteessaa ta'uu kan hubate komishiniin marii biyyaalessaa qaamni sadarkaan jiru kamuu milkaa'ina marichaatiif tumsuu akka qabu komishinichatti qindeessan damee naannoo Oromiyaa obbo Buzunaa Asaffaan himaniiru. Ajandaa biyya kana ceesisuu danda'u. Ajandaa gaaffii Oromoo yeroo dheeraa deebisuu danda'u. Ajandaa gaaffii sabaaf sablammoleen qaban deebisuu danda'u. Ajandaa fuulduratti akka biyyaatti tokko taanee ittiin deemuu dandeenyu, waliin ijaaruu dandeenyu, kan itti gurmeessitan, kan irratti mari'attanii walii galtan, kan akka biyyaatittis immoo irratti mari'atamee fuulduree Itoophiyaatiif kallattii waliin jireenyaa, kallattii biyya waliin ijaaruu ta'uu danda'u kan itti walii qooddan jechuudha. Kanaaf itti gaafatamni kun addummaa qaba. Walgahii adda addaa, ajandaan adda addaa jiraachuu ni danda'a. Ajandaan kun garuu ajandaa guddaadha. Jijjiiramni Itoophiyaa irratti godhamu jijjiirama gaanfa Afrikaatiin wal qabatu. Qaamoleen qooda fudhattootaa maricha irratti argaman gama isaaniitiin rakkoo akka biyyaattis ta'e akka naannoo Oromiyaatti jiru furuun kan danda'amu ilaa fi ilaameedhaan yoo mari'atan qofa jedhanii milkaa'ina ajandaa walitti qabuu naannichaatiif qaamni kamuu tumsuu qabas jedhan. Mariin biyyaalessaa kun biyya keenyaaf bu'aa guddaa qaba. Maaliif biyyi keenyaan beekamtu waraananii isarraa baanee waliigalteedhaan teenyee mari'annee biyya ceesisuudhaaf dhaloota dhufuufis dabarsuudhaaf mariin waan guddaadha. Marii kanarraa biyyi hanca'uu dandeechuu wal mari'atan malee waraananii misoomni jiru, waraananii fuulduratti ce'uun hin jiru, rakkoo keessaa ba'uun hin jiru. Taa'anii garuu rakkoo jiru irratti mari'atanii dhaloota dhufuufis waa barsiisuun nu'iifis biyyattii teenya biyyattii tasgabbooftuu waan hunda qabdu kana ceesisuudhaaf teenyee mari'achuu waan guddaadha jechuudha. Mariin biyyoolessaa kun of eeggannoo cimaadhaan gaggeeffamuu qaba. Harka naqannaan qaama asii achi keessa jiraatu hin qabu. Komishiniin biyyoolessaa akkuma labsii 1265 muraa 2014 irratti ta'e independent ta'e, transparent ta'e, marii inclusive ta'e gaggeessa. Karaa kanaan yoo deemne hin milkoofne. Yoo milkoofne maal argannaa tokkoffaa biyya kana keessatti rakkoon guddaan tokko rakkoo fudhatamummaa biyyaati. State legitimacy crisis jedhama. Rakkoon kun ni furama. Maaliif dhimmoota bu'uuraa kaleessa shakkii irraa qabu irratti mari'atee kanatti na baasa waan jedhu irratti qaama biyya kanaa, qaamolee hawaasa biyya kanaa hunda bakka bu'ummaa karaa mirkaneesseen irratti walii galameera waan ta'eef rakkoon fudhatamummaa biyyaa ni furata jennee eegna. Lammaffaa ummati dhaabbilee mootummaa irratti amantaa guddaa ni horata. Dabalataan hariiroon mootummaa fi ummataalee daran ni fooyya'a jennee eegna. Qaamonni garaagaraa asirratti hirmaachuun marii biyyaalessaa kana keessatti qooda fudhachuun bu'aa guddaa qaba. Bu'aan isaa maali? Mariin biyyaalessaa kana osoo beekuuti. Qaamota adda addaa akkaataa hirmaachisummaa, hammachiisummaa isaa qaama hundarrattuu kan gadi bal'ise kanaaf. Kanaaf jecha qaamonni adda addaa as keessatti qooda fudhachuun faayidaan isaa mariin kun qabatamatti gara uummataattis akka gadi bu'u qaamonni adda addaa kun asirratti hirmaachuun isaa bu'aa guddaa qaba. Furmaatni filannoo hin qabne maree qofa jechuudha. Tu sammuun keenya qaamni keenya miidhamiin mareedhaan nagaadhaan wal bira teenyee akka Oromootti immoo waan waliin dhabne malee waan irratti wal dhabnu baay'ees hin qabnu waan ta'eef filannoo sirrii godhanii ammas qaamni hafe qawweedhaan rakkoo ni ka jedhee yaadu jiru. Ammas waamicha dabarsinaaf jechuudha akka dubartii Oromooti. Waltajjii ajandaa walitti qabuu naannoo Oromiyaa muddee 7 bara 2017 magaalaa Adaamaatti eegaluu kana irratti bakka bu'oonni hawaasaa 7,000 ol aanaalee 356 irraa ni hirmaatuun eegama.